Akkam jirtu kun gola ayyooti. Golli ayyoo odeeffannoo waa'ee ulfaa, dahumsa booda harma hoosisuu akkasumas fayyaa daa'immanii fi dubartootaa irratti mari'annu. Har'aaf gaaffii keessaan dhufe tokko deebisuu yaalaa. Gaaffichis akkas jedha. Bishaan gubbee maalirraa ka'ee baay'achuu danda'a? Dhiibbaan isaa hoo maali? Baay'achuu bishaan gubbee yookiin pooliihaayidiraaminas jedhamu rakkina yeroo ulfaa dubartoota mudatu keessaa rakkina tokko. Bishaan gubbee dhangala'aa mucaa gadameessa keessatti haguugee argamudha. Baay'achuun bishaan gubbee kun yeroo kan uumamu yeroo akka malee kuufamuu jalqabudha. Yeroo baay'ee dhimmi kun ofii isaatiin kan of furuu danda'u yoo ta'u, yeroo dheeraadhaaf rakkina ta'ee kan itti fufu yoo ta'e, dubartii ulfaa rakkina adda addaatiif ishee saaxiluu danda'a. Rakkinni kun yeroo baay'ee dubartoota dhukkuba sukkaaraa haalaan hin to'atamin yookiin ogeessa fayyaatiin yaalii argachaa hin jirre dubartoonni qaban rakkina kanaaf saaxilamuu danda'u. Akkasumas dubartoonni infekshinii yeroo ulfaatiif saaxilamanii jiran illee rakkina kana baay'ee isaan mudachuu danda'a. Dubartoonni gosti dhiiga isaanii RH negatiif ta'ee daa'imni garaatti baatan immoo gosti dhiigaa RH positive yoo ta'e yookiin immoo gosti dhiigaa daa'imaa gosa dhiigaa O yoo ta'e, dhiigni isaanii lamaan carraan ittiin wal tuqu yoo jiraate, qaamni haadhaa qaama dhiiga daa'imaa kana akka waan infekshinii wayiitti yookiin immoo akka waan dhukkubaatti ilaaluuf ofirraa ittisuu jalqaba. Kun immoo daa'imni akka hir'ina dhiigaatiin rakkinni hir'ina dhiigaa akka mudatu godhuuf daa'imman yookiin ulfii rakkina walgita dhiigaa kana qabu yeroo baay'ee rakkina baay'achuu bishaan gubbee yookiin immoo rakkina pooliihaayidiraaminas jennu kanaaf saaxilamuu danda'a. Daa'imman rakkina guddinaallee qaban rakkina kanaaf saaxilamuu danda'u. Keessattuu guddina rakkina sammuu yoo qabaatan yookiin immoo rakkina guddinaa kalee yoo qabaatan daa'imman rakkina kanaaf baay'ee saaxilamuu danda'u. Sababiin isaa tokko immoo bishaan gubbee kanarraa dhufu tokko fincaan mucaati. Kanaafuu rakkinni guddina kaleefaa yoo jiraate daa'imman rakkina kanaaf yookiin ulfii rakkina kanaaf saaxilamuu danda'a jechaadha. Mallattoowwan rakkina baay'achuu bishaan gubbee yeroo ilaallu rakkinni dura dubartoonni ofirratti arguu danda'an garaan isaanii akka malee guddachuudha. Kunis ji'a isaan irra jiranii fi guddinni garaa isaanii walgituu dida. Dubartiin ji'a 7 garaan ishii yoo baay'ina bishaan gubbee yoo qabaate ulfa ji'a 9 yookiin immoo ulfa waan lakkuu qabdu fakkaachuu danda'a jechaadha. Kanaafuu garaan guddachuu fi akka malee afuufamuun fi namatti toluu dhiisuun mallattoo tokko. Mallattoon kan biraa afuurri isaan cituudha. Garaan amma guddachaa deemu sombii akka barbaadetti afuufamee qilleensa sirriitti fudhachuu dadhabuu dandeessi. Kanaafuu afuura kutuun tokko teessumni mucaallee akka malee jijjiiramuu danda'a. Innaa bishaan gubbee akka malee baay'atu daa'imni bakka tokko taa'uu dhiisuu dandeessi. Garaan nama guddachuu fi dhiitoon lukaa immoo mallattoo hambiraati. Hamma garaan guddachaa deemu dhiibbaa bishaan gara lukaatti deemee ol deebi'uu dadhabuuf lukti isaaniillee akka malee dhiita'uu jalqaba. Dhufaatii ciniinsuu yeroo malee yookiin immoo piriitarm leebar jennu kun rakkina mallattoo baay'achuu bishaan gubbee ta'uu danda'a. Sochiin mucaa namatti dhagahamuu dhiisuun illee rakkina hambiraati. Dubartoonni sochiin mucaa isaanitti dhagahamuu dhiisuun sababni tokko yoo daa'imni garaatti baddalame yookiin garaatti yoo ta'u, rakkinni hambiraa immoo sababiin hambiraa bishaan gubbee akka malee yoo baay'ate daa'imni bishaan keessa jirtuuf akka malee yoo gaggaragalti illee haadhatti sirriitti dhagahamuu dhiisuu danda'a jechaadha. Dhahannaan ollee mucaa keessatti dhagahamuu dhiisuun immoo mallattoo hambiraati. Yeroo ogeessa bira deemanii ogeessi dhahannaa mucaa dhaggeeffachuudhaaf meeshaadhaan dhahannaa onnee mucaa dhaggeeffachuudhaaf yeroo yaalu yeroo baay'ee itti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Yeroo akkasii ogeessonni baay'achuun bishaan gubbee illee jiraachuu danda'u tasa shakkuu danda'u jechaadha. Dhiibbaan dahumsa irratti qabu maali jennee yeroo ilaallu rakkinni baay'achuu bishaan gubbee yeroo jiraatu dubartoonni ciniinsuu yeroo maleetiif saaxilamu. Kunis gadameessi akka malee dhifamee yeroo jiraatuu fi
ulficha hamma dubartiin ji'a 9 amma geessutti tursuun baay'uma ishiidhaafis ta'e daa'imaaf waan hin gargaarre ta'eef yeroo malee dahuudhaaf illee saaxilamuu dandeessi. Ciniinsuun illee yeroo malee qabuu danda'a jechaadha. Kun immoo daa'imaafis ta'e haadhaaf gargaarsa guddaan qabaatu. Rakkinni hambiraa yookiin immoo dhiibbaan hambiraa dhohiinsa yookiin yaa'uu bishaan gubbee yeroo maleeti. Kana premature rupture of membrane jennaani. Yeroo premature rupture of membrane yookiin immoo dhohiinsi bishaan gubbee yeroo malee yeroo dhiyaatu dubartoonni yeroo malee dahuudhaaf saaxilamu. Ciniinsuu namtolchee yookiin immoo isa induction jennee waamnu kana isaaf saaxilamuu danda'u. Bishaan gubbee yeroo malee yoo yaa'e dubartiin yoo xinnaate sa'aatii 24 keessatti ciniinsuun ishii calqabee dahuu danda'u qabdi. Yoo dahuu baattee infekshinii adda addaatiif illee saaxilamtuuf fayyaan daa'imaa illee rakkina irra bu'uu danda'uuf daftee akka deessuuf qoricha ciniinsuu ishii calqabsiisuu danda'uun itti kennanii akka ciniinsuun calqabu gochuu danda'u. Yookiin immoo yoo dhohiinsi yookiin yaa'uun bishaan gubbee kun yeroo malee otoo ciniinsuun ishiin qabin otoo daa'imni illee otoo sirriitti hin guddatiin calqabee yaa'eera yoo ta'e immoo fi ciniinsuudhaan dahuu dandeessu taanaan immoo karaa baqaqsanii hodhuutiin akka ishiin deessu gochuun illee dhiibbaa hambiraa rakkina kanaan uumamuu danda'u. Inni kaan carraa baqaqsanii hodhuutiin dahuun immoo carraa waan guddaa ta'uu danda'a. Dubartoonni baay'achuu bishaan gubbee yookiin immoo polyhydramnios jennee waamnu kana yeroo qabaatan carraan isaan uumaadhaan ciniinsifatanii ciniinsuun ofii isaatiin isaan calqabee guyyaa isaanii guuttatanii yeroodhaan ciniinsifatanii dahuudhaaf carraan isaan qaban illee xiqqaachuu danda'a. Kun yoo ta'u maaliif yeroo baay'ee dubartoonni guyyaan isaanii otoo hin gahiin yookiin immoo ji'a 9 otoo hin guutiin dahuudhaaf ija saaxilamaniif. Kun innaa ta'u daa'imni illee ciniinsuu mucaan ija akka malee xinnaachuu danda'uuf guyyaan isaas ija sirriitti hin geenyeef dhiibbaa ciniinsuu sirriitti dandamachuu dhiisuu ija danda'uuf carraa baqaqsanii hodhuutiin dahuudhaaf carraan isaanii guddaadha. Baqaqsanii hodhuudhaan innaa dahan immoo carraan akka malee dhiiguu danda'u jiraachuu danda'a. Miidhaan daa'imallee irra gahuullee danda'a. Harma hoosisuullee dubartoonni tokko rakkachuu danda'u. Kanaafuu baqaqsanii hodhuudhaan dahuun dhiibbaa mataasaa qaba. Kunillee dhiibbaa da'umsa irratti qabu keessaa tokko. Miliquun hidda handhuuraa da'umsa duraanii immoo rakkina guddaa baay'achuu bishaan gubbee wajjiniin dhufuu danda'udha. Cord prolapse jennee waamna. Yeroo baay'ee hiddi handhuuraa mucaa dura dursee bahuu hin qabu. Yoo mucaa dura dursee bahee mataan mucaa yookiin immoo qaamni mucaa hidda handhuuraa irra bu'ee akka dhiigni seeraan olii gadi hin buune dhoowwuu danda'a. Kun immoo lubbuun daa'imaa akka rakkinarra bu'u gochuu danda'a jechaadha. Kanaafuu yeroo bishaan gubbee kun yeroo malee yoo dhohee fi yoo yaa'e mucaa dursee hiddi handhuuraa dursee yoo dhufee lubbuu mucaallee rakkina guddaarra bu'uu danda'a. Dhiibbaan baay'achuun bishaan gubbee fi yeroo malee dhohuun bishaan gubbee fiduu danda'u keessaa tokko miliquu hidda handhuuraa da'umsa duraaniiti. Rakkinni hambiraa obbaatiin yeroo malee gadameessarraa kaacha'uudha. Kan ammoo placenta abruption jennaani. Obbaatiin akkuma hundumti keessan beektan daa'imni erga dhalattee booda gadameessarraa kaacha'ee achiin booda dhalatu. Yeroo tokko garuu innaa rakkinni akka baay'achuu bishaan gubbee yookiin polyhydramnios jennee waamnu kun yeroo jiraatu gadameessi akka malee bal'atee yookiin dhifamee obbaatiin kun yeroo malee kaacha'uu danda'a. Yeroo malee yeroo kaacha'e immoo dhiignii fi nyaanni gara daa'imaatti deemu kun hin dhaabbata. Kunis akka daa'imni dafee garaa keessatti akka du'u gochuu danda'a. Yaa'uun dhiigaa da'umsa booda immoo rakkina hambiraa baay'achuu bishaan gubbeetiin uumamuu danda'udha. Kunis yeroo gadameessi akka malee dhifamu hin dadhaba.
erga dubartiin deessee booda karaa baqaqsanii hodhuutiinis haa ta'u, ciniinsuu nagaatiinis haa ta'u, erga deessee booda gadameessi akka malee dhifamee ture kun walitti shunturee bakki obbaatiin irraa kaacha'e sun dafee gadameessi walitti shunturee dhiigni akka hin yaane dhowwuu danda'a yeroo uumaa jechaadha. Garuu rakkinni baay'achuu bishaan gubbee kun yeroo jiraatu gadameessi akka malee dhifame sun ofitti deebi'ee sirriitti walitti shunturuudhaaf rakkinni isa mudachuu danda'a. Kanaafuu dubartiin dhiigni akka malee yaa'uu fi sababa yaa'uu dhiigaatiin immoo rakkinoonni adda addaa akka hir'ina dhiigaa fi rakkina harma hoosisuu faallee kanaaf saaxilamuu dandeessi jechaadha. Wal'aansi isaa maali? Wal'aansi baay'achuu bishaan gubbee waan adda addaa irratti hundaa'uu danda'a. Umurii daa'imaa irratti hundaa'a. Haala dubartii rakkinoota adda addaa ishiin qabdu irratti hundaa'uu danda'a. Akkasumas immoo bakka ishiin deessu irratti illee hundaa'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu dubartoonni wal'aansarraa akkamittiin akka ofirraa ittisuu danda'an irraa yookiin immoo akkamittiin akka yeroodhaan gargaarsa ogeessarraa argatan irratti yaaduu qabu. Kunuunsi da'umsa duraa seeraan hordofuun isa guddaadha. Yookiin antinaataal keer jennu kana dubartiin ulfa taatee ulfa ta'uu ishii yoo shakkitee fi ulfa ta'uu ishii yoo beekte yeroodhaan mana yaalaa deemuudhaan kunuunsa da'umsa duraa kana argachuu qabdi. Kunuunsa da'umsa duraa kana yeroo argattu immoo yeroodhaan ogeessonni illee haalaan ishii hordofanii rakkina kana yeroo otoo rakkina guddaa hin uumin bira gahuu danda'u. Yeroo da'umsaa ogeessaan mari'atanitti qophaa'uudhaaf carraa qabaatti. Hospitaala ogeessa rakkinoota kana beekumsaan wal'aanuu danda'anitti dahuu dandeessi. Kunis yoo baqaqsanii hodhuudhaan dahuun ishiirra jiraate ogeessota dandeettii gahaa kanarratti qaban biratti dahuudhaaf itti qophaa'uudhaaf yeroo qabaatti jechaadha. Da'umsa boodas kunuunsa barbaachisaa ofii fi daa'ima ofiif gochuudhaaf seeraan itti qophaa'uu dandeessi. Kunis dubartiin baqaqsanii hodhuudhaan deesse yookiin immoo dubartiin otoo guyyaan ishiin gahiin deesse wantoota dabalataa ishii barbaachisaniif illee of qopheessuu dandeessi. Tarii daa'ima rakkina guddinaa qabu dahan taanaan gargaarsa barbaachisu ogeessota gaafachuudhaafis illee akkasuma of qopheessuu danda'u. Akkuma dura jedhee daa'imman rakkina guddinaa qaban sababoota adda addaatiin rakkina guddinaatiif saaxilaman rakkina guddina sammuu akkasumas rakkina guddina kaleefaa qaban rakkina kanaaf baay'ee saaxilamu. Kanaafuu daa'imman rakkina akkasii godhatanii guddatan dubartiin yeroo gahaa qabaattee yeroodhaan mana yaalaa deemtee kunuunsa ishii barbaachisu argatteetti taanaan akka itti daa'imman kana kunuunsuu dandeessus akkasuma odeeffannoo argachuu dandeessi jechaadha. Gaaffii har'aarraa odeeffannoo xiqqoo akka argattaniittu jedhee yaada. Yeroo keessaniif guddaa ulfaadha. Gaaffii qabdan karaa feesbuukii gola ayyootiin yookiin immoo asumatti illee komentii gochuudhaan naan gahuu dandeessu. Odeeffannoo biraatiin amma wal arginutti nagaan isiniin jedha. Fuula gola ayyootti sabskiraayibii gochuudhaan sheerii gochuu hiriyoota keessanii waliin gahuudhaaf akka nu gargaartan si gaafanna. Nagaa ta'a.